waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii, koompiyuuteraaf aksesarii, moobaayilotaaf suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddist Mangashaa, Daadaa Mool. All-like furniture Finfinnee jirra shaggar all-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa all-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu hojii keessan milkeeffachuudha. All-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina umrii isaaniif jabina argaa ijaaf miidhagina yoo barbaaddan all-like furniture filattu akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurd Shoolaa gamoo Itiyoo Seeraamik irra Piyaasa Haroon Tower Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. All-like furniture. Neribus? Oh, bye. Jedhu. Iji. Kamera kan? Nama ajjeesan malee ta'u. Nama waggaa 4 guutuu gaa'ilaaf kadhatamaa baate yeroo agasgeessu gidduutti inni harka keessa galfate eenyuma leenci kun Siinaan tasgabbaa'e malee. Tasgabbaa'e naan hin jedhin. Siinaan tasgabbaa'e malee maal godhuuf? Nama ajjeesan malee ta'u. Maraatee jira.
Marateera. Baay'ee maraateera. Hojii kun itti adeemu. Dhufee naa fixuumu. Yeroo tokko osoo inni riyyaa koffee nama bukkee deemu korojoon kun harkaatamii jedhee isinitti hin himne. Of eeggatu malee naannoo kana jiraatu ta'u. Dhiisi. Ati yeroo muraasa hidhanii gadhiisu. Maaloo dhiifama naa godhu. Dhiifa. Maal fakkaataan jedhaman? Maali kun? Naannoo kana yeroo dhuftu of eeggadhu. Tole. Naannoon kun baay'ee gaarii miti. Tole. Baay'ee galatoomeeti. As jiraattamoo? Lakki riyyaan kiyya bukkee dhufeenas. Dhugaamoo? Dhugaa. Galatillee egaa kiisii guutaare. Yoo yeroo biraaf waan rakkisu jiraate naa bilbila ol jijjiirru. Rakkoon qabu kanaan naa bilbila. Okay. Bilbila keeti? Galatoo. Galatoomi. Homaa miti. Galatoomi. Jee. Ulfaadha. Galatoomi. Naan bilbila. Behind the scene. Melu, dhugaa yeroo gabaabaa kana keessatti maamiltoota hanga kana baay'atan gara dhaabbatee keenyaaf fiduu keetiif hedduun siin boone. Galatoomii Firaa'ol. An dirqama koon baadhe. Melu, maaloo obbo Firaa'ol jechuu kee kana maal qaba yoo dhiiste? Obbo Firaa'ol yommuu naan jettu bar ofirraa waan na fageessitanitti fakkaata. Hayyee. Waadaan siif gala. Ati garuu dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa jalqabaa sana akkamitti akka itti na aarsite sitti himuu hin danda'u. Si aarsullee maala si aarsaa miti.
Nori, Rosa. Maali wajjin har'a Na dadhabsiiseera xiqqoo ishee. Buna na jisne. Ready? Clap. कैसे नहीं कर Ila aman ila semua. Shema kanete. Ila aman. Oh my god. Ani mootu nama kistu kudee galee baanan. Ati immoo akka na jaallatu hin shakku. Si wajjiniin bultoo godhachuun barbaada. Kana caalaa turuun barbaachisummaa isaa natti hin argamne. Haadha warraa koo, haadha ijoollee koo akka taatu hin barbaada. Haadha warraa koo, haadha ijoollee koo akka taatu hin barbaada. Natti himta. Sirriitti ilaaleetiin bilbilaaf. Arras ma turte moo hojii si baastu jira? Ammallee suma jira. Sa'aatii booddee naannoo sa'aatii 8 eeyyamtoota Chaayinaa tokko beellamee jira. Isaan dura deemu kun. Akkam ture garuu sanbata? Oo, baay'ee gaariidha. Guyyaa guutuu waa'ee biiruu fi riyaashaa isaa ture. Akkamitti ilaaltee soddaa kee? Dhugaa dubbachuuf an baay'een jaalladhe. Meeruun hanga koo waan jaallatte natti fakkaatu. Maaliif? Tarii meeruun nama fayyaadettee waan taateef akka miidhamne sodaattee natti fakkaata. Sirrii ishee dha nama akkatti gaariidhas hamaadhas jechuun hin ulfaata. Dhuftumoo? Har'a haadha ishee bira deemtee jirti. Guyyaa hojiitti immoo? Eeyyeen kaleessaa dhumni barbaadee turte. Garuu har'a deemtee jirti waan dhumaaf himaa akka dhumni barbaadde naan galle. Nyaata. Maalumaafuu waan asoomuun hin qabne dhuguu gabaabatti. Mee nama torbee kanaa waan jiru jeessee warra gara haasofna. Akkuma qabu. Nyaata. Hojii gaarii ilaaleetii naamu. Tole. Guyyaa gaarii. Tole nagaa. Sandro. Ready. Scene 22. Shot 4. Take 1. Action. Wakati meesha. Single listener. Walitti dhufeenyi keenya asirratti akka dhaabbatu hin barbaadu. Meesha. Qoosaa akkasii sirraan bareechu. Baay'ee qoosaa jirta. Qoosaan jiru sinir. Qoosaan jiru. Walitti dhufeenyi qabnu asirratti akka dhaabbatu hin barbaada. Miira homaayyuu siif hin qabu sinan. Si. Apa ijoollee sitti fakkaate moo? Sinan. Narmata. Neelaadha. Anaaf si kan gargar nu baastu du'a qofa. Cut.
guyyaa irraa dhugaa dubbachuuf maatii kanatti makamuuf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Qaama maatii kanaa ta'uun kabaja guddaadha. Kanaaf iyyuu waanan qopheeffadhee dhufeetu jira. Diloon akkanatti heerumtuuf ture. Wow! Baay'ee namatti tola. Ani nama